Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Harargee YouTube beekamna gaafayyaadha. Harargee YouTube miseensa keenya waliin ta'in subscribe godhaadha. Miseensa keenya ta'a. Miseensa Harargee YouTube ta'a. Barnoonni nuti gadhiifnu kallattiin akka isin bira dhufuuf. Barnoota gaafachaa turtan namoonni adda addaa karaa keessaatiin na gaafachaa turee fi koomantii jalan na gaafachaa ture keessa barnoota maqaa Facebook keenyaa akkamiin jijjiirna jedhu. Maqaa Facebook keenyaa guyyaa 60 malee jedheen nuti akkamiin jijjiiranna jedhu. Kalaxaan maqaa Facebook keenya barreessineeti jijjiirrachuu wallaalle akkamiin jijjiirana horii jedhu. Gaaffii teessan deebisuuf kun warra karaa Facebookaatiin maqaa Facebook akka itti jijjiirattaniin itti dhufee jechuudha. Amma kallattumaanii karaa barnoomsa keenyaatti deebinaa jechuudha. Karaa barumsa keenyatti waggaa deebinee eessa dhufnaa Facebook irratti dhufnee okkee goonaa jechuudha. Facebook irratti waggaa okkee goone Facebookni keenya akkanan nu banamaa jechuudha. Waggaa Facebookni keenya akkanan nu baname obsa. Akkanan nu banamaa jechuudha Facebookni keenya. Waggaa akkanan nu baname booda asirratti kilik goonaa jechuudha. Adda tanarratti okkee goonaa jechuudha. Tuqaa sadeen tanarratti akkana irratti asirratti okkee goonaa jechuudha. Asirratti okkee goonaa jechuudha. Waggaa asirratti okkee goone akkanan nu banamaa jechuudha. Erga akkanan nu baname booda eessa dhufnaa asirra gaddeemneeti seetiin keenya provide ta'etu tanarratti okkee goona. Bakka tanarratti okkee goonaa jechuudha. Bakka bootaa tanarratti okkee waggaa goone akkanan nu banamti. Seetiin kee tajaajiltuun nu dhufa jechuudha. Moodilla gubbaa tanatti bakka tanatti seetiin kee tajaajiltuun nu dhufa jechuudha. Seetiin kee tanarratti akka okkee goone akkan nu banamaa jechuudha. Shafukaan xiqqoo taaban waan ta'eef of kolchaa jenna. Personal information tajaajiltu tanaa dhufa jechuudha. Personal information tanarratti waggaa okkee goone akkanatti nu banamaa jechuudha. General name tajaajiltu tana asirratti okkee goonaa jechuudha. Bootaa tanarratti amma bakkittoon bu'aa qabdu bakkittoon ijoon yaanuuf tanaa jechuudha. Obsaan kan nu banamuuti. Daalamma bakkeetti isin hundinuu isin jalaa didu 13 day 13 day jalal if you change your name on Facebook cannot changing again guyyaa 60 malee jijjiiruu hin dandeenye bakka tanarratti. Bakkittoon jabduun bakka tana laalladha. Bakka tana guyyaa 60 malee jijjiiruu hin dandeessu jaa. Kanaafuu nuti eessa dhooyina seete kanatti dhiifneeti bakka tana dhufna jechuudha. Other name tajaajiltu tana jalatti hunoola other name tajaajiltu tana irratti add nickname tajaajiltu tana isii tana dhooyina jechuudha. Add nickname tana guddaa dhooyine akkana nu banaa jechuudha. Akkanatti nu banaa jechuudha obsa. Bootaa tana nu fidaa jechuudha. Name type fi name tajaajiltu tana dhufaat name tajaajiltu irratti okkee goona jechuudha. Asirratti okkee goona jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaan kiyya duraan Bahar jee ture. Amma fakkeenyaaf karaa seenaa Bahar jee haa jijjiiru. Asumarratti okkee godhee seenaa Bahar jee itti haa barreessu. Seenaa Bahar jee eeggan itti barreesse bakka tanarratti show goona ammas. Show at your profile tajaajiltu tanarratti okkee goona jechuudha. Isii tanarratti okkee goona jechuudha. Isii tanaas ni gurraattamsine qalama kan waggaa gurraattamsine booda eegas booda seef goone. Seefin akkatti nu dhufti. Seef akka goona jechuudha. Seef waggaa akka goone nuun dhufnee dhiifama isii tana maqaa irra deebinaa. Maqaa Bahar reefu jaa maqaa kabiraa haa jijjiiru seenaa kan irraa dhiisee Bahar jaalalaa jee barreessu. Bahara jaalalaati inshaallah bahara jaalalaati. Shaw goona akkuma reefu sanitti akkuma reefu saniin jetanitti akka akkana irratti shaw goona jechuudha. Eegas booda akkana nu fidaa jechuudha profaayila. Seef goona bakka tana seef ta'etu tana goona. Waggaa tana akkasi seef goone amma obsaa gaa. Eeywa akkana nu fidaa jechuudha ammalaa bakka tana akkana nu fidaa jechuudha. Kana wilii akkamatti dhiibneetu duduuba deebinaa jechuudha. Baakii hanqaa profaayila Facebookaatti deebina akkumatti na hojii deebi'a duduuba. Deebi ammallee asirratti deebinaa jechuudha. Reefu maqaan kiyya Bahara awwal jaa amma Bahara jaalalaatti jijjiiree kanaafuu hoottu laali. Bahara awwal ka jiru kun Bahara jaalalaa jeeti hammattuu keessa dhufaa jechuudha. Isa kan akkam goota seeta akkama dhiifteeti screenshot goota. Akka jawwaal hunda wajjin qabdee fuula kana screenshot goota jechuudha.
akkana suuraa kaafatteetuma kanatti dhiifattee biraa deemta. Ammas eessa dhayxa? Bakkuma reefu san dhayxaa jechuudha. Eessa? Adhufta. Hoggaas okkee goote kanuma reefu san deemta. Kanuma reefu san hojii deema. Seetinki biroofaayilii goota okkee goota. Seetinki irratti okkee goota. Hoggaasan booda akkasii banaa jechuudha. Personal information akkumatti kanuma reefu san deemta. Nanqaa bakkaan itti dhaabbadha yootti general ta'etu irratti okkee goota. Ergas booda akkanatti ammaan tana kunoo bootaa reefu 16 days hin jette san bira dhuftanii jechuudha. Amma tareefu tanarratti okkeen gootanii xiqqishoo tanalaa learning more ta'etu tanarratti okkee gootanii jechuudha. Learning more ta'etu tanarratti okkee gootan. Learning more hoggaa okkee gootan akkatti isinii banamaa jechuudha. Akkatti hoggaa isinii baname amma barreeffama kan olooftanii takka laaltan. Waan bakka tana wanni maqaa jijjiiran hin jirreef gariin jawwaalli gariin fiduu danda'a. Bakka tanatti namaa fidaa jechuudha. Bakka tanatti namaa fidaa jechuudha. Waan san barbaannaa jechuudha. Waan namaan finneef ammalaa xiyyaa tana tuqattan warri xiyyaa tana fideef xiyyaa tana hoggaatu jettan akkatti laalaa xiyyaadhaan isin fidu hiyyaa learning more irratti duuba isin deebisaa tanaa jettanii waan jina learning more okkee irra gootan kana keessaa isa barbaaddan seete aazar neem tajettu tana okkee gootan aazar neem okkee tajettu tana irratti okkee gootanii ilaaltan aazar neem irrattis nun finne obsa if duuba deebitan ammas learning more tanuma jettu tana irratti obsee gootan jawwaala adda adda gosa adda addaa qabaafin beeka akkatti irra deddeebi'a amma tokko irra gootanii amma tana tabiraarra laalala sorry naa dhokkolchaadha learning more tokko gooneeti amma isiniif barnoota taati jawwaalee gosa adda addaa gosa sadii afur hin qabachuu danda'a jawwaalee nama hundaatu id list tajettu tanammoo laashuuf bakka tanarratti okkee gootanii jechuudha. Faawundi aawwatta jettu tanarratti hoggaa okkee gootan akkatti amma isinii banaa jechuudha. Hoggaa isinii bana eessa isinii fida as isin fidaa jechuudha. Name changing and confirm your name jettu tanarratti okkee gootan asirratti okkee gootan amman tan akkatti isinii fidi. X Alex tajettu tanarratti maal gootanii maqaa reefuu jabarreetini maal jaa kaali xeenyu jaa bahar jaalalaa jennee maqaa reefuu ichirra barreessine bahar asirratti ammas last name tajettu irratti jaalala jennee barreessine jaalalaa bahar jaalalaa eegas booda eegas irra barreessine booda irra gaddeemneeti gaxooftanii tuqaa tanalaa xiqqishoo tuqaa xiqqishoo tan gartanii tanarratti okkee gootanii jechuudha. Tanarratti hoggaa okkee gootan asiin isinii dhufa jechuudha. Isii tuqaa bakka tana pik waan ta'etu tanarratti asirra jijjiirtanii jechuudha. Changing laa legal name change tajettu irratti okkee gootanii jechuudha. Legal name change tajettu sun adhuftee jechuudha. Eegas booda ammas bakka tanatti choose profile tajettu sana filattan. Choose profile tana tajettu tana waan reefu screenshotii gootan san fiddanii asitti save gootanii jechuudha. Choose profile tajettu tanarratti okkee goona. Eegas booda bootuma reefu san nu geessaa jechuudha. Ifama choose profile irratti okkee hoggaa goone akkana gabana nu baasaa kunoo bakka nuti reefu screenshot goone sun asi kana waan kana laa kana okkee goonu hoggaa okkee goone as nu dhufaa jechuudha. Asirra seef ta'ee jechuudha. Hoggaa asirra seef nu ta'e amma seendi goona jechuudha. Seendi tajettu irratti okkee goona obsaadha hanqa nu dhufuu obsaan eeggadha. Seendi ta'ee jechuudha. Kanaafuu okkee ta'ee jechuudha. Amma kana maal goona seeta tara takka maal goona helping center facebook jaa halaas amma kara duubatti deebines facebook keenya laallaa jechuudha. Alaa xol duubatti deebineeti facebook keenya laallaa jechuudha. Duubatti deebi'aa laalaa amma kun facebookni keenya asirra dhufnaa maqaa isaa laallaa hin jijjiiramne bahara jaalalaa jeetuma jira hin jijjiiramne jechuudha. Amma maal goona seete bakkuma reefu tanarra deebineeti asirra deebineeti yeroo takkaaf loogaa out goona.
Logout goonee daqiiqaa 5 hoo 10 hoo 20 itti dhiifna jechuudha. Dhiifnee turre 10 hoo sa'a takka illee taatu uumaa itti dhiifna amma kiyya kana logout dhiisa bahaa jaalala bakka jettu dhiise logout godhee ammas mee takka baaseetiin isuma san gad deebiseetiin ilaalame bakka reefu logout godhe san amma takka gad deebiseetiin ilaalaa jechuudha. Ammas ni ilaala akka jijjiirame. Hin jijjiiramne ammalleedha garuu isin karaa kuma kana deemtanii waan yeroo hunda jijjiiruuf logout gootanii deebiftanii akkasitti feesbuuk keessan sheek godhachuu dandeessanii jechuudha. Amma kiyya kana xiqqoo booda hoo sa'a takka hoo sa'a lama booda jijjiirameeti argamaa jechuudha. Karaa kanaan feesbuuk keessan suuraa jijjiirachuu dandeessanii chaayinaalii keenya sabiskiraayib godhaadha. Waan nuti gadhiifne illee laayik itti godhaadha. Akkasitti wanni nuti gadhiifne kallattiin isin bira geessi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.